السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيقة تكا في دامسة سيني دبرسا موتمان سعودي قوقبي ساعة دلقاء الركيت سببا دي بي كورونا فيروسيتي سونيس قلقلة ساعة سديتي الرهاقة قنما ساعة سديتي شفانا الكاول كيسا ديمو ننجر ويار الرقبه ganama sa'a saddeeti irraa haga galgala sa'atii saddeeti akka lakkoofsa Itoophiyaa ganama sa'atii lamarraa haga galgala sa'atii lama. Kanaafuu obboleeyyan kiyya rizqii keessan barbaadadhaa. Ka guyyaa waa gartee suuqii waa bitattan guyyaa dalagaa keessan waan adda addaa geeffadhaa. San booda galgala gadi ba'uun hin jiru, bishaan fudhachuun hin jiru, maal fudhachuun hin jiru. Nama gadi ba'e qoqqobbii mootummaan adabbii jabaa irra kaa'u heddii kana walii dabarsuu fi kana walii dabarsaa viidiyoo namni amma laaluu heddanii gartee viidiyoo kana booda walii daddabarsa dhaamsa hatantamaati walii hatantamaa walii dabarsa dhaamsa kana ganama sa'atii lamarraa haga galgala sa'atii lama akka lakkoofsa biyya addunyaatti ganama sa'a saddeetirraa haga galgala sa'a saddeetii qofa. San booda wal keessa bayuun hin jiru, haraamaa akka haraamaatitti ilaalanii waan kana dhaamsa kana walii dabarsaa isiniin jedha. Rabbiin dhibamaa keenna fayyisu, rabbi musiibaa nurraa haa deebisu. Bakka maraa du'aa'ii jabaadhaa, rabbitti tawbaa deebi'aa jabaadhaa. Kaa qur'aana beeytan qur'aana keessan qara'aa, azkaara godhaa. Maalaa yaa'niin guddisinaa, zamanni maalaa yaa'ni, zamanni qoosaa, zamanni maalii darbe. Wanni aqiidaa nama laalu, kuni amantiin dhisa akkana kuni akkana hin laalu dhibee walitti nama cafaqaa jira. Guyyaa 4-5 keessatti xaaliyaanii nama 3,000 oli ka garteetiniini inni boollatti gaddachaasa jechuudha. Nama harcaasutti jira addunyaa kanarra. Haganuma isinii dabarsuu fi wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.